nama kasih. Akkam jirtu? Nan ture miti? Maal turta? Nan ture ittaa saate sadii ol as nu keessa nu. Maal turta yoo? Burte tasgabbaa'e. Maalin tasgabbaa maganas nu keessee. Burte naasofna tole? Dhageessaa? Haa ta'u. Cal jedhaa sharaaf. Hin callisnu. Hamma yoo ma callisna nu. Sharaabii siin jechaa jira sharaaf. Siin ba'aa barbaadnaan bakka. Kabaja namaan beektanii sin. Mana dhiise si ari'aa. Gammeen irratti Dhiise si ari'ataa. Narratti makkamitti dubbadhu amma kana saate magana keessa nu kaa'ee dubbatadhatu iyyuu. Jala shok hin godhatin akkuma silaa dubbadhaa miidha akkuma silaa dubbadhu. Kana walitti wal seennee jirra sirma. Gammee wal seennee akkanatti. Akkatti sammuu kee arrabaa barbaadde gamme. Kootu ka tarkaanfadha sirra ta'e. Inni uftaa. Ila tasgabbaa'e tole. Kun hin rafee? Na tukaffara. Na dhugii na tukaffara. Maal dhugee sa'aatii sana dabarsitee hin dhuddeettaan hin mucaalaan hin dhunne. Hin dhunne. Hinde? Uftanii? Hidhadheen. Ani waajjira kana keessa mee? Inuma naasaa gubadhee keessi koo na boba'ee. Ani dhimma guddaa qabadhee tan isin mariisisa jedheetoo yaada guddaa yaada nu fayyadu. Yaada nuuf ta'u yaada waloo keenya ijaaree nu guddisuun isin mariisisa jedhee. Yaada kiyya burqisiisuudha sa'aatii meeqa ta'eetoo ati rafteen na eegda. Irra nallaalii. Ati immoo akkatti asirra sammuu keetti irra ba'u malee itti miti rakkoon qabu ati rakkoon qabu itti deebina tole. Ati lafallaali si shira kana xaxee tooyi wal bukeessee wal balleessee tokko kan amma akka nama gaariitti akkatti teessa miti. Situ narratti gorse nan beeka. Maal alaata anaanta? Anaan jedhaa sun. Cal jedhe. Ana? Cal jedhe. Situ narratti gorse miti. In argattu angoo tana godhe. Angoo tana fudhattu dhugaas siin jedhe. Waa'ee kootii wal ga'iin kun jedha. Fakkeessin isaa wajjin teesse naamatti isaa wajjin teesse. Maqaa kennu. Isuma silaa haasaa turte haasee. Haasaa turre. Haasee isuma. Hin dhagee. Akkuma koo ijaaf ijatti taasee maal gaffida maal fida nu ari'a yoo waa'ee tolchiidha. Nariyaa maal akka kee miti dhalaan qaba ijoollee beekan guddisa. Hin dhageenyan lafaan ture. Ati maal dhageessu? Ati waajjira kanattis kan si qacarre sa'aatii baay'ee rafuudhaan ati kan beekamu. Gocha gootu hin beekna waajjira kana keessatti bishaan maal fakkeessitee akka fidde. Hojii ati nurratti shirri ati nurratti nuunda anarratti qofa muti sinurrattu shirri ati hojjettu. Icciti kee baasu. Maarreen nan baasa. Baasadha. Bishaan fakkeechati fidaan jedhe sinii miti. Nama namaan taate lakkee. Nan baasa. Miti mariidhaaf dhufne miti. Gammi. Mariidhaaf dhufne miti tasgabbaatoo gara mariitti deemna tole tasgabbaa. Jalalaan wayya wanti jalalaan taate mitiiree burtee hundi keessanuu ani baay'ee sin kabajaa jettoota kiyyaa baay'ee sin jaala iddoo guddaa sinii kenna dhugaa sinii. Sa'aatii dabarsitee. Kanaaf amala sii ta'e miti jaalala wayyetta sa'aatii dabarsitee jaalala wayyetta. Burtee maali? Sitti bara rakkoon qabu. Jaalala wayyaa burtee dhiis. Ta'ee qabdu sin Asaalatti fixadha. Waan ta'eef nutti maamu. Hiriyaa keessanii moti mi'aanii durataa keessanii waajjira kanatti maal taatanii? Dura taa'i. Kinoo? Dura taa'i. Hojiidhaanis duruma taa'i. Wal ga'ii kanatti hafuuf dhiisaa. Tole amma gara marii keenyatti deemna tole. Egaa yaada kana fiduudhaaf yoo xiqqaate guyyoota
afran darbaniif irriba takka waan takka ija kiyyarraan irribni takka hin dabarre nyaata nyaachaan turre maaliif yaadni kun yaada nu fayyadudha yaada nu guddisuudha yaada waloomoo keenya tokkummaa keenya cimsuudha dhugaan siniin jedha sini garuu ani yaada kana burqisiisee cuuffee guduuffee yoon dhufu maal godha ati rafteen na eegdu ati iyyaan na simatte ati wacaan na simatte ati immoo shiraan na simatte lallaali ati immoo ol qabi mataa kee ati immoo xaqallal fayyari anaatti keenyarra sammuu keenyarra deebi fayyari rakkoon qabu mana akkatti aaran guddeetoo dhengadda lallaalama ati mana kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf namni fakkeenya hundaa ta'uu danda'u amala qabeetti dureetti burte ishii qof dhugaa siniin jedha gara yaadatti sinii deemu burte si jeeqaa jira miti achi ta'a naateera isi hin beekame waan itti si tuqsiise sirratti afuufe miti burte rakkoon qabu adeemsa keenan fudhadha akkuma beekamu ani buusi Didame? Waajjira kana keessatti ani wanti hin taane wanti tokko hin jiru. Dhugaan sini. Riba kiyya dhabee yeroo kiyya dhabee waajjira kana guddisuudhaaf dhugaan burteen hin beektamu baay'eetti meen jira waa'ee kana. Waan baay'ee ta'ee tan waajjira kana bakka kanaan ga'e. Maatii kiyya dhiisee. Ina boocisa. Hin beekan waa'ee kiyya kanatti. Kanaaf ammatti garuu maaltu jira seetan dhugaa siniin jedha. Ani sin malee sin ana malee maal qabdan manatti qabdanii nama bira. Wal mala waan qabu. Waajjira kanatti namni biraa jira ana malee sin malee. Dhukkubbiin kiyya sin dhukkubuu hin qabu. Hin qabu gam. Ano fi gootii dhukkuba baay'ee qaba. Kan kee mati qaama kan kee siin jedhe. Keenya ooluu Kan kooyyuu ganaa wal'aadha. Waa'ee kana osoo naasa'uun dursa garuu burte dhiifama naaf godhe tole waa'ee kana haasawaa kootti. Egaa akkuma ani haadha manaa sadii qabu. Amma maal ta'e seetani haadha manaa sadeen irraa daa'ima yoo xiqqaate takkarraa afur takkarraa immoo sadii takkarraa immoo shanii. Sadeenu mana naa ijaartu daa'ima keetti mana naa ijaarri jedhani na ishini haati manaa sadeen. Amma takkaaf mana jalqabeen jiru. Alchuma sinirraa funaanuun jechuudha. Miti sinin takkaaf immoo lafa duwwaa bitee. Takkaaf immoo kondominiyeemii kireeffeefiin jiru. Kana. Kau tasgabbaa kaa'ee gara yaada keeyaatti hin dhufne. Amma maal ta'e seetanii mana jalqabe san akkamitti fitu? Kondominiyeemii san kiraan natti sammuu keerra nabe. Qallamni isaanii hin jiru. Sadeenummoo TikTok irratti viidiyoo ilaalanii uffata sheerna irratti godhan. Sadeenummoo TikTok irratti viidiyoo ilaalanii uffata sheerna irratti godhan. Sani yoon bite sun hanqateet shittoo jettam maalii jettam maalii minixxisoo jettam wanta nan gunnu. Maal goona reenu? Caalche. Naan galle maala? Caalche isinitti ani makaa gara yaada kennu yaada keetti hubannuuf amma ilmi kiyya tokko immoo guddate Taayilaandii geessitee na barsiistu malee. Eessere? Taayilaandii Biyya bakkee. achitti baradhu malee maaloo ani imma koo biyya keessatti hin baradhe
Ani achitti bara. Ilmi jatti bara. Ana achitti bara. Jettolee. Takkammoo ponkoo kina geessitu malee. Sanirraa dhalche. Amma ani maal rakkadhee akka namaatti waan jalqabne xumuruu qabnaatti mana kanas xumuruu qaba. Ijoollee kanas immoo bakka deemuu qaban deemsisuu qaba. Kanaaf akka yaadatti maal yaadee wanta nu guddisu wanta waloomoo keenya ijaaru tasgabbaa gaa'ee hin jedhina. Tasgabbaa wanta waloomoo keenya guddisu wanta tokkummaa keenya guddisu yaada bareedaa maal fidee sinirraa mindaa ji'a lama sinirraa himu. Ji'a lama. Beekee beene ani beeke. Waan dhala kootti daabboo bitee nyaachisuu dhabe. Ogguma qarqara deemuun beekeeni. Mindaa ji'a lama sinirraa himu. Erga siraatii miindaa dabalii jira isi jala shok godhata kunoo. An akkasitti seene. Kana kaa hojii isaa. Keenya jirre kenne Sinuma birramu. saayuu keessa baatee miindaa keessa dhadhaan kutee baate. Shira kana nutti dhuftee ammoo. Lakki. Jiru. Yaada qabna. Dhiisa. Yaada nurraa fuudha. Yaada homaayyuu fuudha. Amma yaada kiyyan ibsee irsaan booda sanirraa fudhadhu. Yaadni kun erga waliin nun galchine erga mindaan ji'a lamaa nurraa fudhatini daa'ima keettiin hin guddisini jettanii mana ittiin ijaarte kana hin xumuratin erga jettani. Miindaan nu dabaltenna miindaan nurraa kuttamaati sinumayyuu. Burteeti maal ta'a? Maali burteen? Maal tasgabbaa'e malee maali ati karaa biraatti si qaqqabamitti maali burti? Yaadan qaba. Yaadan qaba. Hin fudhadhu. Yaadan qaba. Hin fudhadhu yaadate? Yaada koo hin fudhattan taanaan wal ga'ii kanan jeeqan. Akkasii. Elaa Maal fiddan fudhadhu? maal gochuu keenya re akkoo qotuu jedha. Ani duunaan margiin jette harreen jette. Akkoon kee wanna fiddan. Akkoon miti eessumni keetis wanna fi'aadan maal na galcha? Waa'ee akkoo keetti na galcha? Amma taarikii akkoo keetti taasa'uu dhumne nu taasi. Teessoon kun teessoo qoosaa sinitti fakkaata yaadna dhibu. Gammeedhanii maqaa baasanii maali? Na dhibbu amma Yaada jalqabaa fudhachuu diddan miti? Rakkoon qabu. Hin fudhatina. hin fudhadhu. Ni wajjin jirtaa mati ati? Hin jiru ani ammaaf. Hin jiru. Qalbii keetitti deebi'i gara yaada lammaffaatti hin deebi'i. Yaadni lammaffaa maalidha? Waajjirri kun guddachuu qaba miti ree? Kanaaf Abbaa waajjiraa suna guddatu waajjira sana guddisna. Mindaa keenya. burte maali guddaa akkam ta'e hin beektu ati? Abbaa waajjiraa suna guddatu waajjira sana guddisna rakkoon qaba. Mindaa keenya rakkoon Burte kumaatti naasofnu kana asitti dhuftee maaliif afaan na jette? Yaadni konni lammaffaa maal seetani? Egaa waloo mindaan kiyya nurraa muramu mindaan ji'a lamaa narraa muramu jettani mitire? Jettan mitire? Afaan keessanii ba'e? Eeyyani kanaaf maal goona seetanii sa'aatii amma hojjettan irratti sa'aatii 8 sinirratti daballee walumaa galatti sa'aatii 16 hojjettu. Baasnatti yaada. Yaada homaa fudhadhu. Yaada. Filannoon kan keessan. Plan A, Plan B. This dirty mind. Namni kamuna shawwadu. Kanaaf. Ganama gallee Biyyeessaa takka jedha. Ganama gallee asuu teenya. Filannoon keeti. Biyyeessaa isaati damee afur hojjeta hojii mootummaa. Filannoon kan keessan yoo barbaadan isinis salphisee mi'a. Mindaa ji'a lamaatiin sinirraa muraa. Daa'ima kiyyaan guddisaa. Mana kiyyaan xumuraa. Hin ta'u ittaan. Kana ka yoo ta'e sini ta'e. Yaada. Burte akka kee gad deebisaati booda dhuftee nan gaafattu. Naasoftu dubbadhu mee. Sa'aatii 8 dabalame sa'aatii 16 hojjechuudha. Sa'aatii 4 hojjedha. Mindaa koo kutaa warra. Laala nama cimaa nama sammuu isaa fayyadamu. Dhugaati. Yaa dargaggeessa irraa fakkeenyuma akkanaatti argan. Ati akkatti tona laal fakkeenya agartani galatoome.
warroon keessanis itti yaadadha. Ani ilma ku ila. Hoogganaa humna namaa ta'e waajjira kana keessa waggaa 18 miti kun kan hin Taayika. Sa'aatii dabalataan nama tokko irratti illee dabalee overtime kaffalaa bahe. Kaffalsiisaa fi bahe. Na dibaaree. Dugdi kooluu na bicheeti. An sa'aatii 16 qe'ee kana keessa taa'ee hin hojjetu. Waatti dhalate ani karaa seeraas immoo wal gaafanna. Seera humna jechaadha. Maal goota seete ati? Soorama si baasa. Waajjira kanattuu isin arguu barbaadde. Umurii kee ol aaraadha. Maallee guddisa ijoollee kun. Hin ta'u. Ati sirmaa yaada kee kan wal faalleessuuf fidde miti. Ani immoo xarageen si baasaa. Kanaaf warratti waliigaltan waliigalaadha. Yoo ta'u baattan immoo akka barbaadde. Machaa. Ta'a 16 hojjedha. Ji'a lamaa nurraa. Amuramu. Amura. Nama lammaffaa gamme akkuma qofni humna keessi si dhiibette jirta. Akkasuma. Akkasii? Akkasuma. Rakkoon qabu. Sa'aatii 18 tan hojii guddisa tole. Rakkoo tokko hin qabu. Iddamee furnaa qabu. Karaa seeraatiin immoo naasoo. Naasoo. Kanaaf warri walii galtan ati immoo ari'amteerta tole. Yaada kamiyyuu hin kennin. Yaada takka hin burqisiisin tole. Maaliin ijoollee koo guddisan? Dhangalchu. Anis ijoollee kee guddifachuu dadhabeetanii yaada kana fide miti. Kanaaf galatoomadha warri walii galtanii yaada kee irratti walii gale murte. Ati immoo kootu tolee booda. Ati kootu galatoomadha. Egaa mindaan keessan boruu gara akkaawuntii kiyyaa gala. Anis immoo kaleessa amma akkatti bilbilee tonatti tokkichi. Amma boruu nan galchaaf jechuudha. Cufa jechuudha akkaawuntii isaati irratti nan galchaaf. Kanaaf galatoomadha. Naaf jiraadhadha. Nan irraanfadhe. Boruu dhimma biraati irratti yaada biraati irratti wal gahii qabna tole. Nagaan haa ta'u. Galatooma. Burte!